Mootichi tokko guyyaa takka osooniif barandaa gamoo yookiin ammoo fooqii isaatirra taa'aa jiru dubartii haalaan bareeddu takka arge. Eegasii khaadimtittii isaatiin dubartiin tun eenyu je'ee isii gaafateen. Khaadimtittiin isaatiis isiin bar jaartii Feyruz namticha masaraa kee keessa hojjetu bar jetteen. Mootichi kunis intala bareedduu tana haalaan isii jaalatee isiillee hawwe. Eegasii jaarsesii Feyruz mootichi kun yaameenii xalayaa takka itti kenne biyyenni bulchaa jiru keessaa gara magaalaa birootti isa ergeen. Feyruz gammadee xalayaa mooticha irraa fuudhee gara manaatti galee imalaaf qophaa'e. Halkan san duuba Feyruz xalayaa mootichi isatti kenne boraati yookiin ammoo makaddaa isaa jala kaayatee rafe. Eegasii guyyaa itti aanu gara biyya mootichi isa ergetti imale. Osooniif mala mootichi isatti baasee hin beekne. Wayita Feyruz manaa bahe mootichi gara mana isaa dhufee balbala mana isaa rukute. Eegasii jaartiin Feyruzis eenyu jetteen. Mootichinis akka mootiin balbala mana isaanii dhawaa jiru fi akkasuma Feyruz yaaruudhaaf akka dhufees isitti hime. Dubartiin tunis balbala manaa irraa bantee mana ol naqxeen. Eega mana ol seene booda ija isaa keessa laaltee akka badiif deemu beekte. A'uuzu billah. Ani ziyaaraan tun tan kheyrii natti hin fakkaattu. Akkamitti ati mootii taatee waan khaadimni kee irraa dhugeerraa dhuyde jetteen. Yeroo kana mootichi kun jecha isiin jettiin irraa ofitti qaanfatee isii dhiiseef irraa deeme. Wayita manaa bahaa jiru osooniif hin beekne hamartiin mooticha irraa buute. Eega mootichi deeme osoo hin turin Feyruz xalayaa mootichitti kenne san irraanfatee xalayaa san fuudhuudhaaf duuba manatti deebi'ee wayita manatti ol seenee xalayaa san fuudhee gad ba'uudhaaf deemu hamartii mootichaa lafatti arge. Yeroo kana duuba Feyruz haalaan gadde. Mootichi sababa xalayaa tana isatti kenneefilleen isaaf gale. Eegasii xalayaa tana gara mootichi geessi je'ee isa ergatti deemee xalayaa san geessee gara mana isaatti wayita deebi'e jaartii isaa fuudhee gara mana warra isitti deebiseen. Ji'a tokkoof maatii isii bira hanga jirtu takkaatu Feyruz dhaqee isii hin gaafanne. Yeroo kana jaarsi isii akka intala isaanitti aaree jiru beekan warri isii jechuu. Eegasii obboleessi isii Feyruz bira dhaqee waan isin jidduutti uumame nuuf himi yookiin ammoo mana murtiitti haa deemnu achitti qaadiin dubbii adda nuuf haa baasu je'een. Eegasii gara qaadii mana murtii bira dhaqan isaan hundinuu mootichaa wajjin. Obboleessi isii qaadiidhaan yaa qaadii ani Feyruziif eeruu bareedduu tan bishaanii fi akkasuma midhaan hedduu qabduun isaaf ergisiisee ture. Garuu inni calliseetuma naaf deebise. Sababa inni naaf deebiseef mee naaf gaafadhu je'een. Qaadiin gama Feyruz garagalee mee atoo maal jetta je'een. Feyruzis wallaahi ani eeruu naaf ergisiiserraa jibbiinsa qabaadheetii miti kaniin isaaf deebiseef. Guyyaa tokko wayitaan gara ooyiruu tiyyaa ol seene qottee leencaatiin ooyiruu tiyya keessatti arge. Hamartii mootichaati baana bakka kana Feyruz. Anis leenci akkana nyaanneen sodaadhee eegasii kabajaa leencaatiif jechaan ooyiruu tiyya seenuu dhiise je'een. Yeroo kana mootichi dhaabbatee haasawaa isaanii dhageeffataa ture. Eegasii gattaa'ee yaa Feyruz gama ooyiruu teetitti deebi'i. Wallaahi leenci ooyiruu tee seenne san waan tokkollee hin balleessine. Midhaanillee irraa hin nyaanne hattaa baala mukaatillee mukarraa hin buusne. Ooyiruu tee ol seeneetuma osoo hin turin keessaa bahe. Wallaahi leenci takkaatuu ooyiruu akka teetitti bareedduu fi akkasuma tiifamtuu taate arkeetu hin beeku je'een mootichi. Eegasii Feyruz gara mana isaatti jaartii isaa deebifatee gale. Qaadiin waan tokkolleen isaaf hin galle ture. Akkaataan isaan ittiin haasa'aa turan iccitii waan ta'eef fadihaa osoo wal hin dhaabin akkasuma wal sattaranii himata isaanii dhiyeessan. Waan ajaa'ibaati obboleessa jechuun akkana kan obboleettii isaa sattaree ooyiruutti isii fakkeessee jaarsa isii qaaditti himate. Silaa ooyiruu jechuu baate obboleessi isii qaadiidhaaf wanni hundinuu ifa bahaa ture. Akkasuma mootichillee ni qaanyaa'u ture. Obboleessi isiituu nama hayyuu ta'uu nama agarsiisa. Seenaan tun barnoota guddaa shamarraniif qabdi. Shamarran hundinuu jaarsa isaaniitii fi bultii isaaniitiif akka jaartii Feyruz kan seenaa kana keessatti wajjin daawwannetti amanamuu qaban. Hattaa maaliif mooticha yookiin ammoo biyya bulchaa nama tujjaara nama qabeenya qabullee maa hin taane. Bultii isiitii fi akkasuma jaarsa isiitiif tiifamtuu fi nama bultii isii kabajju ta'uu qabdi dhalaan hundinuu. Kabajamtoota daawwattoota kiyya.
seenaa sana irraa waan gurguddaa sadii baranna. Kan duraa jaartiin jaarsa isiitiif amanamu akkasuma jaarsilleen jaartii isiitiif amanamu akka qabu. Kan lammaffaa jaarsi yookiin abbaan manaa wayita jaartii isaatti aare jaartii isaatiin jecha fokkotaa fi waan isarraa hin eeggamne godhuu dhabuu akkasuma uleen yookiin isii tumuun akka hin barbaachisnee fi kan sadaffaa iccitii maatii ofii yeroo kamiyyuu akka tiisuu qabnu irraa baranna. Toleegaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala Odaa Neeshin seenaan arraaf qabadhee tana fakkaatti. Viidiyoo seenaa arraa tanarraa barnoota guddaa akka fudhattan shakkii takkallee hin qabu. Viidiyoon kun yoo kan isin gammachiise ta'e laayikii godhaa akkasuma barnoota guddaa yoo irraa fudhattanis obboleen keessan akka barnoota irraa fudhattaniif sheer waliif godhaa. Liinkii isaa YouTube irrattis akkasuma Facebook irrattis sheer waliif godhaa. Warreen ammoo chaanaala keenya faaree taatan YouTube irratti Odaa Neeshin chaanaala keenya subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Warreen subscribe gootaniin hordofaa jirtan hedduu isin galatoomfannaa. Facebook irrattis peejii keenya Odaa Neeshin laayikii godhuun akkasuma follow godhuun hordofaa. Viidiyoolee keenyaas sheer waliif godhaa. Jazaakumullahu khairan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.